Akka jirtu erga gara fudhatte guddifadhi qarante. Wala manda binti qarante rabde. Rabbillee raasi gaafata baleetti. Hay rabbillee raasi gaafata. Wallahi raasi gaafata rabbiin. Ni ima rabbi kam darbit. Akmin ni ima rabbi darbit ilmootan meeratti. Akam garas danta. Meenamni ilmootan abbaan bira jirtu beek. Wallahi ilmootan fudhadheen guddifadha. Yoo Oromoo faataate moo Oromoo ta'e taana wallahi fudhadheen guddifadhaan. Ilmoon Oromoo fi Amaaran qabdu garuu numan fudhadha malee. Meenu bira dhalta jaakam. Hossein Sumayya kan Hossein Sumayya ta'e hot. Nu bira dhalattee jechuun jirta Hossein Sumayya. Ergadu Sumayya ta'e hot fi. Ergadu tafi akhbaara na himta. Ergadu lubbu daf. Sumayya wallahi nu bira dhalattee jechuun jirta Hossein. Daf. Sumayya hotu sen. Hot ergadu. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أجي أكم نجا. أقول أنت رقمتي. رقمتي أكم نجا. نجا أنت التي ورقارم ولا تعتبر دلقة رانا قل شاتيتي. هاي أجار سنقبضو. نجا فيارة تنا بالغي والله أكمل النور كاباتي برا سلابدو ديمتي سيدين قد دبر بوجيسين كتسان. ومن ديسمبر دي ملوي. أنت نقبض ديسين سلا أجار سر الله تمودي قالاد. أبكار. أقول جنجرتو. أقول أنت رجعت ترى كل كله راسي. ما تندقوا بعد ملأ. أبكار أنا كبوجرة. Sumayya أنا جايزو. جارسة معلمتي ورقارم ولا تعطو تفردي تمسيفني رفتي تما دلقا راين لفو جرا نقل سيتيني أبا منار الدولتي. أبا منار تبرقلو. جارسة قبضو هني ماتوا كم نتي دلقا راين قلايت تك من الألافة دي كدلقا ران كم نتي. أما خير في دي دفي. أيه. دلقا راكو نقلتي تيتي دولتي. هوغا فوري مانا فيدو. چالو متتي سيمانا دلان اتبوتي. أما ورسينتي تيسيتو ما تيميمون نقل. ويو وانا سوجرا دي Sida ni dagenya ati fufa toda go batte mane. ndege sani Ni dagenya. شبكة سريفة أنا دي بسيون سجل. Aje dem se na sirrefa du ko se na sirrefa du ko. Akasi talaga radufte ogate isicimimun nakabi ogaiti na ya matet mo wete. Malaga ni kabdai anne siv yamna. Malaga ni kabana mabira jira na mabira deitani na futani na ya matte makidati amne makidang se rufte dal sivte. Deitani fiddani khumadi bashan kannab jetteni ti abba mana khadalaga raisi galchesan khumadi bashan base. Aye khumadi bashan fure. Aye. Khumadi bashan fure makida khaneb. Amma Mai shabaka. Sirrefa du ko Sumayya ase daga sirrefa du apiti da du ko. Amma makida khanani fi kise khutti aye malaka na khadi jenka khumadi bashan. Ko shabaka sirrefa te aduftu. Ta ilmoon tun bira dhalate isisani. Ta ilmoon tun bira dhaltani. Ni gaafanna waa'ee kanarraa qoy. Ni gaafanna Oromooti jihaa dhuftu qoy. Sawa isin networkii sirrii hin jiru. Networkii sirreeffate. Iyyaa'in aadaa. Yaadanis waa rakkoon qabu. Ka jiru aadaa geeffatu. Oromoon baay'eedha. Miiliyoona jaatama miiliyoona torbaatam jedhani. Oromoon baay'ee. Yaadanis. Haa dhuftu walumaan dhaggeeffanna.
جزينو تتا ربي سداد خدونا مجالن قبتنا مزرتنا ما دقنا ديرتي في سفين جانت ديمتي سبو افان كان هو اسوني بالا جرون جاني دبي افان كان ملي مي كمتي اسوني مي ربي سدادو جو دو غاجر تو اسوني بالا جسين جان جزي اكس خيسه دابت سنغرتي جيسا رو تنكم فن غرا كنا وبادي سغل ديمتن علمو بريد سلام دربي تمنتين ما دربي سيسه ilmo sana oso warri sila fuudhan leen badii guddoo qaba sila haadha san gaafan suuraa kaasanii arraan tan itti barbaannaa jechuu zamana arraan tan akkana kaameraa qaba namni hundi kaameraa harkaa qabu kanaan suuraa maan kaafatan talasan akka nuti barbaannu sila arra fuudhan talasanii kaameraa kaaftanii ilmo suuraa isii warra isiitiin barbaanna jechuu arra namni miidiyaan fayyadamne hin jiru sigaltee dogoggora guddaa warri badii qabu warra ilmoota lafa harkisani arkanii miidhamanii suuraa kaasuudha biyyeesii gaafachuudha sigaltee uleedhaan biyyeesii gaafachuudha hayyee sharmutti irra deebina dhalaa teenya dubartii teenya yaa dubartoota keenya yaa boora bumaajaa maammadoo biratti firraa kisheessinaa gisenneen dullattii sinjaan ani fakkeenyaaf sun dullatti illee ta'an dullatti miti ganaa xiqqishoo ililliin bakka kennee dhaggeeffadha isin hundi warra nagala keessan hayyota kiyyaame abbaa kiyya dhaggeeffadha namni nama xiqqaa nagala ta'uu hin danda'an silkii hin bitanne nama nama gurguddaati isin hundi si galtee walumaa galattu namni guddaa namni xiqqaadhaa kan biyya tan dhufe sin jiru amanatan namni walii gajjoo hin jiru dhugaa jirtu tana namnummaa narra xiqqisheedhaa haamata 18 gadi kasilkii bittana yeroo ta'u ilma jirtiin kakadha maaliifu hiriyaa fi bira oolti nama haasaa kiyya fedhuu fi antoofu guutuun daaddaati namni xiqqishee kasaa bira oola isin hundi daaddaati narratti xiqqishoodha takka narra gurguddoo jechuu kiyya si galtee yoo nama guddaateen hojii nama guddaatan yoo nama xiqqaateen hojii xiqqaatan qabadhaa ta'a akkas dhugaa jirtu kan ije walatti ije walaa soonaa jechuu barbaadeeti kanaafuu dubartiin teenya gisee hunda gorsa kanaaf yaate faateeti kannina miidiyaa kanarraa namni dhalaa gorsa kanaaf yaada faateeti nutiin kun tafki nu seetammoo tukaana nu seetammoo fedhiin qabnu nu seetammoo osuma nyaannee dhuun irreen teenya hagana gaggeessi kun laalaa fakkeenyaaf irree teenya laalaa namni kun nyaanneen dhuunee ni qabdanii fi dura amma miila maamman masraan geessu irreen tijjitun furdina illee dhaadachuun gaarii miti furdinni gaarii miti furdin dhaajee isin kakaasu beeka an dabbaa fi harka tokkicha kana harka kanaa fi dabbaa qofaan qaba qaamarraa wallaahi kara biroo la simmit qudur 8 namni kanaan hullee nyaattee garaan qabdu jechuun dandeessu nama kanaan nama irreen isaa takkittiin hagana geessu kana nyaattee garaan qabdu kullee fedhiin qabdu jechuun dandeessu fedhii qabna wanni daabboo ta'e takkitti rabbiin nu kana kana wali qabannee teenyuuf dirii rabbis du'a ija rabbii qaanfannee ilmoo sodaannee rabbiin si qaalessa rabbiin irra siikutee boru siikutee guyya kaansi ifa si baasa rabbiin akkana waan lafaa ka'ee dilii takka qofarratti ifa si baasu beeka dilii baay'atte gartee dilii baay'atte rabbiin maal si godha si kashiifa jechuu si kashiifa amante amanu baatte dhalaan takka amma nama takka maamma masraatiif buute takka kanaaf buute takka akkasiif buute mikyoo takka torbaan kana dura natuman jettee mataa irraa haraman takka gartanii otoo mataa kana duuban malaatti tafuulli cafaqamaadha nagarkaan akka dhuftemme miidiyaarra gaafa farshaa dhugdu nuun hin mari'anna nuti miidiyaarratti wanni isiniidhaamu diyaaskooraa teenya maraattu yaa kashlabbee diyaaskooraa isirman dadhabe nama gargaartan adda laalladda nama gargaartan warruma biyya arabaa sharmuuta biyya arabaa dhalaa biyya arabaa tanaaf shakartuu ta'ee fi funteen akkattiin sila dhalaa biyya arabaa tan hudduu keessa kuntuuta amma tan tana farshaa nuti illee gargaartanii misi yoo gargaara isinin jaayyaa shalloota isinin dadhabe isinii hireetti dabartee fi fukka kiyyatti carraan hiree heerumuu jalaa gubatee wasfaati dhagee haadhaa fi abbaa qallabuu malee obboleeyyan qallabuu malee akka kiyyatti jechuu sitti dhimaa dhagee intalti booda akkoo taatuuf ni raasa argachifachuu teessi osoo ati nama hunda gargaartu obbolee mudhii ta'e hidhadhuu nama gargaarini amma intal sharmuuta dheengadda suuraa ishee iska jiraatten beeku fuulli siidhaa sana akkana ballazamee jiru takka artanii
ألا mana farshoo riyaa keessa teessu ta'u osoo dhiira jala deemtuu fuulaa fi mataarra haraman hin gargaarina. Sadaqaa masgida rabbi kanadhaa guyyaa qiyaamaa isinii dhufti kaayyadha olla. Miskiina gargaara guyyaa qiyaamaa isin fayyatte. Addunyaan dhumtu arra jiraannee boru jiraanne hin beeytu fira kee miskiina ittiin gargaare. Tokko farratti miskiina aanaa kan kee gargaare miskiina. Yoo akka gootu dhabdee maallaqa sadaqaa barbaadde. Wallaahi laazim sharmuuta bakka farshootti farshoo dhugee mataa walirra harame. Hin gargaarina. Hin gargaarina. Dhalaa diqaalaa fuute hin gargaarina. Ani bar isiniin kun Islaama Muhammadiin jaabar. Dhalaa diqaalaa dalte hin gargaarina. Obboleettiitti maqaalaa akka shari'aa Islaamatti yoo Islaama taatanii beeyta. Akka Islaamatti dhalaa diqaalaa dalte maqaa abbaatiin iyyaamamtu ilmoo san. Shari'aa wallaalteetii miti. Maaliifuu dubartiin akka irraa barnoota fudhattuuf. An dhaluma diqaalaa dalte osoo kana mataan zaqabde hin gargaaruwan. Naamana wallahi. Rabbi nu ay guris dalaadha. Dhalaan guddoon qabdu. Aqli isi xiqqishoodha. Rabbi nu ay goru. Rabbi tokko lattee fayyada. Rabbi yoo tagan takka rabbi si tagan takka rabbi si kasii galte. Ammoo dhalaa diqaalaa dalte fi dhalaa bakka farshootti mataan irraa harama hin gargaarina. Sadaqaan ta'e sana isiniin taatu. Naamana sadaqaan ta'e sana hin jirtu. Abba beetetti gaafadhu. Diqaalaat nama sharmuuta osoo jireenya fiituun jijjiirin takka tiyyaatuun deemtee namni jireenya fi jijjiirin maal fudduu jedhamee jala qabata. Akkana gisee san isiin maal jettetti meewinaan calmattee fudhatte bilitoosii isii osoo fudhate hudduun deegan beeytu ni dhalte haa gisee dhalte fuutee darbite jechuudha. Borganamoo ilmoo dhabdee kam taati meemma. Ilmoon tun garuu dabbaan lafa fakkaatee hin beeku dabbaan lafa fakkaatti. Kunyaan kana waan dabbaan lafa fakkaattu. Dhiiroo isa dabbaan lafa fakkaatti dhugaa rabbi. Dhiirota dabbaalee. Wayi meeshaa irratti ilaala.